Wantara maal jiru? Wantara jiru manni har'a dhaqaa jiru kun mana sooressaati. Yoo ta'u qarshii miliyoonii 2 oltu manicha keessa jiraata. Waaw. Isa kana sirriittan beekaa. Qabeenyi biraa manicha keessa lakkoofsan qaban. Sirriitti yoo hojjenne har'a hojii guddaa kan jechuu dandeenya. Yoo kun wal dhaga'uu barbaada haalaan hojjetamuu qabudha jechuudha. Baay'ee gaarii. Baay'ee gaarii. Okay, sebira maaltu jira? Ana bira namichi ijoollee durbaa 3 qaba. Isheen jalqabaa biyya bakkeetti heerumtee jirti. Isheen lammaffaa kolleejjii barti. Durbaa hatuu deemaa jirti. Naagaleera garuu isheen lammaffaa kun boyfriendii qabdi. Isarratti tarkaanfii fudhachuu dandeenya jedhee jalqaba. Maali yaa qabatte isheen gurra isaatti qaratte. Sundi musa yurii kolleejjii waggaa tokkoffaadha. Bakka isheen itti bareeddu. Hoogganaa qabanya. Akkan shakkutti midhaan nyaataa kuntaala 5, boqqolloo kuntaala 3, boobee kan daanoon hin nyaanne, boobee kuntaala 2 fi xaafii kiiloo 3. Boobee mataan kee beektamti? Askam. Manicha gaafa seennu asirratti beektamatti fakkaata asiin karaa seensaa qabu. Sana booddee kun kutaa biraati kun kutaa ciisichaa namichi keessa jirudha. Kutaa namichi keessa jiru kana utuu hin ga'iin akkas deebinaa jechuudha. As kutaa biraatu jira. Kutaa sana keessa qarshii hedduutu jira. Kanaafiyyuu ati kutaa sana deemta. Tole? Afaa kun Waaqayyo si wajjin jira yaaddee. akkas ta'a tole. Gara kutaa kanaa gaafa deemtu immoo mi'aawwan mimmiidhagoo hedduutu jira warqee dabalatee. Sigalee? Kanaafiyyuu isaaniin immoo situu fuudhee gara kanaatti dhufa jechuudha. Rakkoon qabu. Ati immoo maal gootaa kutaan ciisichaa mucaa durbaa ishee ati sina jettu as keessa jira. Kutaan ciisichaa ijoollee as jira. Achi keessa laaptooppii gosa adda addaatu jira. Laaptooppiiwwan sana hunduma isaa fuudhee baata. Tole? Lama keenya asirra baana. Ani sinan kabarii isinii kennaa. Sa'aatii 1:42 gaafa jedhamu hundi keessan asitti waliin bu'amu. Walii galee dogoggorri tokko hojjetama. Dogoggorri tokkitti ishee gatii barbaachisa. Qarshii meeqa argachuu dandeenya? Miliyoona 55. Isa kan keetiitti ni ilaali. Wanta hojjennu hundumaa eeggannaa cimaadhaan hojjenna. Aniifati karaa bitaarra gala karaa kanatti. Atiifati karaa mirgaarra deemtu. Onnee qabaadhatu akkas yeroo darbee bishaan hin ta'in. Tole? Tole.
wanta kana galgala waan nuti hin goonee fi mucaan galgala hojii jiru guyyaa kana rafaa oolu. Kanaafiyyuu bakkee yeroo deemtanii akka nama saamichaa deemaa jiru akka fakkaatu. Uffata keessan ofirraa baasaatii nama nagaa ta'aa deema. Mooraa sana battala seennee uffata keenya ofitti deebise. Tolee? Eegallee?
qarshii miliyoona lama sitti dhiisneetu bakkee keessa joora olle. Maal goona amma kana? Isaan irra ciisu jalaa fudhanii deemu. Maal sii godhaa waan? Adeemu fiisne. Harka qullaa gallaa. Aha. Umurii kana nama keessa rakutu. Tuma dadhabinni illee deemna. Maal jechuudha? Amma kana ijoollee moo? Alkaasi. Onnaa kaasi. Maal barbaaddanii? Maal sa'aatii kana duba keessaa dhufanii nama rakkisan? Amma mi'aati. Umurii kee kanaan akkasitti raftaa? Hin hojjettu. Mana duwwaa kanatti dhufuu qabnaa miti. Siin hin jedhaa? Maali yoon bilbiltanii nutti himtanii? Kanaaf yeroo itti raftuudha jechuudha yeroon kun. Rafa sammuu nagaa boqonnaa guutuu rafa. Akkasii? Bashannanee. Amma maal qabdati? Ati maal qabda? Buleessa ani uummata Oromoo miliyoona 50 waliin qaba. Dachee ajaa'ibaa bosona bishaan albuudaa hedduudhaan bashaate Oromiyaa qaba. Nagaa sammuu qaba. Boqonnaa qaba. Rafuudhaan. Kanaaf amma maaliif na jettu isinii? Tuffii ta'uu isaatii kun? Tuffii ta'uu isaatii kun? Rukutuu ka'e? Maal amma keessaa? Maal barbaaddanii? Maal qabdaatu maal sirraa fuunaa siinii? Maal qabda? Akka warra gowwaa nama dhadha'uun baay'isanii qaba. Hojii gowwootaati. Nama dha'uun immoo? Callisanii nama dha'uun hin ta'e. Inni godhoo!